Hariiroo Oromoo fi laakkofsa shanii beekuun dirqama. Barbaachisaadhas dirqama biras dabree barbaachisaadha ilma Oromoo tokkoo fi Oromoon laakkofsa shan maaliif jaalata? Iccitiin jiru maali? Maaliif laakkofsa hunda keessaa laakkofsa shan filate kan jedhu tokko tokkotti addaan babbaysinee yeroo laallu gadaan Oromoo shanii, lubni Oromoo shanii, bokkuun Oromootis shanii, alangeen heeraa shanii, qaalluun shanii, haati siinqee shanii, galmi Oromoo shanii, faanoon ambaa shanii, miiloon ambaatis shanii, odaan Oromootis shanii, ergaan ulee abbaa gadaatis shanii, gumaan Oromoo shanii, ilmi Oromootis shanii, qaamni Oromoo shanii, seerri Oromoo shanii, horiin Oromoo shanii, midhaan Oromoo shanii, sooranni Oromoo shanii. Kanaaf Oromoon laakkofsa shan yeroo filatu akkasumatti lafaa ka'ee osoo hin ta'in falaasamni Oromoon qabu hangam jabaa akka ta'e nu barsiisa, nutti argisiisa. Fakkeenyaaf gadaan Oromoo shanii jenne birmajii, bultuma, bahara, horotaa fi roobaleedha. Hayyee lubni Oromoo shanii jedha. Bokkuun shanii jedha. Bokkuun kunniin kam akka isaan ta'an addaan babaaseet lafa nuu kaa'a. Fakkeenya lammaffaa yoon fudhadhe horiin Oromoo shanii yeroo siin jedhu gaala, loon, re'ee, fardaa fi harreedha. Midhaan Oromoo shanii yeroo jedhu mee kan fa'a? Qamadii, garbuu, boqqolloo, mishingaa fi haayisaa kan jedhamudha. Qaamni Oromoo shanii siin jedha ammas. Inni kunis gogaa, foon, lafee, dhiiga diimaa fi dhiiga adii. Kana waan ta'eef laakkofsi kun Oromoo biratti iccitii guddaa qabaa yeroo jedhamu akkanumaan miti jechuudha. Lafaa ka'amee osoo hin ta'in iccitii mataa isaa waan inni qabuufi jechuudha. Inni biraa ergaan ulee abbaa gadaa shanii yeroo jedhu tokko damee Booranaa, lammaffaan damee Bareentuu, sadaffaan bal'ina lafa Oromiyaa, afraffaan seera tumaa, shanaffaan heera uumatii jechuudha.